sorry, Oromo taduga analoni. Sorry, Oromo taduga analoni. Sorry, Oromo taduga analoni. Sorry, Oromo taduga. Make it go, make it go, make it go, make it Mami, makan. Mantap. Enak kuat. Akan siapa? Akan aku orang dia. Oh, itu itu. Orang ni saya sendiri. Kashi banki sana sini. Duit. Sebelum saja. Ani kenapa kalau dia kalau bergerak pada mati kalau tu berapa no? Ya, kita kan asli kita cerita mungkin mungkin dia masuk di mana ada itu di sini. Umpamanya dia ada kerana dia ni mana kabut. Ati orang tu dia. Password di namu apa yang berarti ini? Akas sana wan tu kau tidak berarti. Mana kali gambar nanti jawab tu sih tiba. Ya. Surat tiga mana surat tu sih jawab dia. Rakong kau saya nanti jawab tu password di mana itu isi sih nak jawari nak kita. Jawari nak kita? Jawar kan? Mana kau bina apa tu? Jawar kan? Jawar kan? Jawar kim? Jawar. Ati bilkin mana pakai deh kajawari kau dah. Apa wah di rumah macam apa? Mama dah an mereka. Kami bilkin mana aja tapo. Jawari ni betul kau sebut kita. Bah lagi. Jawari ni apa ke rojak tu dah? Akas kajawar ke? Jawar ke nana aku boleh sama ke makan jawar sih. Apa ke rojak? Jawar ke ni tu nak apa ke rojak ke rom? Mati ke rom. Maru, wana sulit isi bi. Wan, make adjust dua ada. Angkaran dua ada. Nami nama adjust, dino ke adjust dua ada. Isa apa ya? Anak ya ada isa tu isi lagi isa jera mana? Isa berkala tidak tagani. Rasa sama ni dua jera. Ada gerum mo sosialis lagi. Ya ada sana cerita tu. Asyik tu dua jera Allah berat. Ya ada sana tu. Ya ada sana tu soda ni. Kerana malah kan situ mau. Yo aku kerana kadang muda ada malah kan situ mah. Paspor di mo jawar kian aku di. Lagi tak apa? Siapa? Rumah ni lagi tak? Aye. Maaf sejak. Aye. Pasal lagi ada. Aye. Ganam ni kada cite. Aye. Rumah ni kada cite. Aye. Arre ni kada cite. Aye. Dia rumah cubi se gerai. Aye kada. Si ganam. Aye. Kenapa? Nami tiga nama hau falfala ni kiyo hau. Aye. Nami dua nama hau unji dua falfala dah. Mio nak tanya dah male. Kenapa siapa is? Aye kada. Ayah siapa? I see you tomorrow, inshallah. Inshallah. Bye. Cerita. Naga. Aku jadi. Ayah. Hai amu. Dalam kerana aku sige ber. Bisa kita nak jalan ni. Dalam cerita. Mana aku kita ada anak buah bersumber. Mana dari ber. Semua gawat tu ber. Kalau orang tua beran. Iko mata kana pada gabe aye yaad mo biya ke satera mata kana na gabe le wonna kana siga le mal si pakka aye namne ko akuma jiraatu jiru kana tu buri le jira aye bo me adi namni barbe oso wanda man le duni imbe namne aye wa kisani ka wa mara tiftai natti bi warge shir waratina yar ku me wo
ofumaa achumaan dhaba godhuuf deemaa jirtan. Sanga yoo waan baree ta'e itti ilaallagaas yoo osoo hin dura duratti beeksisa. Akka jiraachuu biyya dhibee amma waa'ee mallaqa asirratti dhufte na gaafachuu dhufte moo mallaqa fudhachuu dhufte? Sillee gaafa dhalli akkasaa yoo duute maallaqa waliin duura ati duuna natti fooyyu. Jettee ashaallee nyaanne beeku. Akkuma dalagara wanna yoo fi galu. Abbo galatome. Rabbi si haa fayyadu. Lagaa si haa fayyadu. Ala beekaa yaadde deema. Ayyee galatome. Aamen. Awwa kun na gaafachuu dhufte mallaqa narraa fudhachuu dhufe jira. Naa bituu fi deemaa jira moofii bitachuu deema. Wayi nama bara kana waan hundaaf rabbi haa laaffisu kamaree fiisan wayyaa rabbi isaa haa kennu kaa awwalaa isaa. Ayah kami fayyadee boomuu fi Boomaan jedhu amma akka yoo duraati boomaan jedhu natti laafee jira. amma qabsi jira duuba. Amma boomaan jedhu inshaallah rabbiin narraa fudhatu maan jira naaf fakkaate. Ayah rabbi si haa fayyisu kaa rabbi si haa fayyisu. Aamin aamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam jirta? Nagaa. Akkam jirta? Maas kun fayyadee. Fayyane amma boomaan jedhu. Ani lebar akka reefi wajjin yaane. Ayyee. Aatiin olaanuu san dhaqee. Ay ka olii san dhaqxe? Tole ebboo. Yeroo hedduu fincaan beektaa makiinaa callisee isaa dheeraa hari'aa oola. Tole ebboo. Akkasitti kalee xiqqishu waatu akka marfeen horaan. Ayyee. Dhaqee kalee kana mallaa nu jedhee Ayyee. dooktortitti dhalaa takka. Ayyee. Kaleen kunis nooraane. Ayyee. Dhaqeetiin naaraani jedhee. Ayyee. Algarra beekis nan jette kumoonni akkuma dhalaa ulfooftee dhaqxee karaa keessa ilmoo dhalanii. Ayyee. Baafadhu naan jette kana baafadhe. Ayyee ebboo. Qibaatii kana kan dibde Ayyee ebboo. muka wayiitiin Ayyee. pilaastikii na dibdee gara guutuu Ayyee. televezyiinii asii keettee Ayyee. TV keessatti garaa kiyyallee kalee keessallee Sillee silaalta jigee. dhagaa barbaaddi waatu keessa badee barbaaddi Ayyee. barbaaddee TV keessatti Ayyee. asirraa kan sirra sukkuumtee Ayyee. TV keessatti nalaatti irraas waan nyaatte malee baaqelaa fa'aa boloqqee fa'aa malee waan biraan jiru waan Dhageetta Saidoo. Ana yoo tura matatu ardiin naan zoora beekte akka naan jetti dachee. Amma dachee na dhiisee jira. As keessa na dhukkuba eegal gad dhufe asirraa dhufe. As keessa na wawwaraanaa jira. Achi na fide anallee. Isii bira. Gabboo gattaa'e namitti wanni isaa jettu namichi marfee isaa beeksisaa jiru. Namtichi kanaa inni dhukkubsa namtichi. Isa anallee akkuma kan keessanitti qibaatii natti dibdeetiin televizyiina keessatti namtichi maan sun na halaatu. Osoo isiin hin beekne achi na fide. Akkas taanaan namichi sitaa dhibu maal fetame? Yaaluu fetame? Namichuma isaa beekni sitaa dhibu. Akkanatti namtichaa miti. Kan namtichaa miti namtichi malee. Abboo namichi isaa dhibu maal taate? Kan waraatu na miidhee jira. Anallee naa sukkuumtu. Lekkaa abboo. Anallee naa sukkuumtu. Asitti siyaa sukkuumu namichi siyaa sukkuumu asumatti. Inni siyaa sukkuumu asumatti taa'e. Asumatti lekkaa abboo. Boorata gara boorata booree baasu siifuu garaa naara. Abshir keetuma jiboo boorata gara boorata booree baasu siifuu garaa naara. Deeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimala karra saasa mooyatu. Deeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimala.